subhanahu wa ta'ala isinaka jechuuti akkas godhaa isinin jechuudha. Kaan ammoo nan dubbachuu barbaadu guddaa irraa dubbachuu illee fedhuani. Ajandaa ijoolleen gammoojjii gara waadii dawaa sirsanitti gara dakaa tokko jiran isinii gamtee. Daka sanitti kun seensa Suudiiti. Seensa huduuda Yamanii fi Suudii irratti wagguu seenan. Ijoolleen garas jirtu yeroo hunda takka Arsii Jimma jetti. Takka Arsii Hararge jetti. Rabbumatu godheeti Arsii jettee ijoolleen takkallee ijoolleen gurmeessitee maqaallee nu nyaatteeti arlaattiin isii haa nyaattu hin jennu. Maal godhessa maqaa nu nyaatte hawaasa guddaa maqaa nyaatte Arsii isii ergate. Oromoo guutuu maqaa nyaatte jarri. Oromoo guutuu nyaatte Arsii ammoo mataa gurruma irraa murte malee. Wanti durriyyee wayiidha garaa sanii wal geette maqaa Arsii himatti yeroo hunda takka isinillee beeknulleedha waan isinillee beeknu Islaamummaa isin himatti waa lamaan nu nyaatte bar. Islaamummaa maqaa nyaatti Oromoo guutuu maqaa nyaatti achas deebitee Arsiillee maqaa nyaatti. Dhabama isii haa godhu jechuun babaarsa allaattiin gurra irraa ciniin tubboo jechuun babaarsa amma hin jedhuuni. لا حول ولا قوة إلا بالله. أتبكسين جرتو بر دانغا سوديتي بر. نمني مقيمة ورقاما قبو نقوما ولين نياتي ولين دوغي تكا وان هررغي وان هرسي جران غر قبان يون قبو نمني هجيو في هجتشو مالي بر ريال وفي أريو مالي قبا سي قبو ينجر حتى ورّي جدوغا ليس جرو إجولين باهران نفته ورّي جدوغا ليس جرو وان كان قبان قبو أرسي ولا هررغي ولا جمع كانكي ولا مالي كانكي Keedhaa kuni guutuu isaatu waan jiruudhaan. Hatta Itoophiyaa jennaan namni walitti boohara. Oromoo jennaan namni sanii ol walitti boohara. Warri jiddu galeessa jiru naannoo Riyaad, naannoo Makkaa, Jiddaa, Madiinaa kanneen irraa warri jiru guutuu isaatu waan kanaa quban qabu. Jarra ammoo ta'uufiitiifuu bishaan dhugaatiyyuu hin qabdu kun dakkasan caafii Suudii irra teesseeti hojii hin qabdu ijoollee waa saamtuudha kunniin. Walgurmeessitee ergasanii durriyyammaan qulqulluun mataa qulullaa kun ol ka'eetuma ani Harargeedha jedha kunillee ani Arsiidha jedha achi wal nyaatti guyyaa ayyaanaatiin maaltu wal nyaata bada jara keenya rabbi jedhaati maaltu Hararge maaltu wal lolee Hararge Farsii maaltu wal tuqeessa ummata takka wal tuqee maaltu wal tuqe Oromoon kamtu wal nyaatee beekasa. لكن درية إجولة واتك متاوف كيسان كمن إيه كسبان إجولة متاوف كيسان كمنتو دك سنت والجه دك سنت متى هذا كيسان دررني إجولة مسكينة إيه بوتة أسونياتين أسون وننجئين أسون رساسني متى سان رت لقاو أسون متى سان الرساسني ياو إجولة دو أسنجلا باتة تنجمنا سيته qabaniitiin dararan ati Harargeedha ati Arsiidha jedhani aboo rabbi isin haa dararu obbo warra kana hojii isaaniiti malee hawaasaa miti ka Oromoo waa godhe. Yoo amaara ta'e maaliif tuqama maaliif reebama yoo Tigree ta'e maaliif reebama bishaan hin kennituufi akhlaaqni islaamummaadha akka kanaa bara yoo amaara ta'e yoo Tigree ta'e hatta saree man ta'in yoo dheebotee jiraate yoo nyaata hin qabaatin ati bishaan hin kennituufi nyaata hin kennituufi maal godhu reeb dabbo. Zaalima gurguddaa akkasiisan rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandeettii isaatiin rabbiin qabaa jabaadha rabbi isin haa qabu malee wallahi. Warra akkasitti daa'imman hambaa akkasin miite ofii keessanii quuftaniiti bishaan xiqqoo dhugdanii hojiin qabdanii durriyyeedha qabdanii ijoollee maqaa Arsiitiin maqaa Harargeetiin maqaa yeroo kaan maqaa Ibaluutiin yeroo kaan maqaa Ibaluutiin kaatanii ijoollee miitan darartan.
akkati dubbannu leen dhoowwitanii bar maal jennee irraa dubbanname kun maaluma garam jedhanii irraa dubbatan ka durriyaa kana kan himme maal jedhanii irraa dubbatan akkuma irraa dubbatan illee jiru silaayyuu maal sareen ta'in saree ila lafarratti deemtu saree gurraatti maan ta'in sila yoo dheebotee sitti dhufe ati sareedha jettee ariita ofirra namummaa namni uf keessaa qabu bar saree obaasee keeti erga sanii deemi jedhaani nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam intalli takka maal jedhanii dubbatanii sababa saree wayitii fi ibidda jahannam jala najaa baateeti jannata seentee jedhan maali jennaan saree dheebote wayiidha argiteeti kophee ufiidhaa kana fuutee afaanitti qabattee boolla keessa gabbuutee bishaan itti waraabdee ol deebiteeti erga sani ammoo saree san obaafte sababa saniif jecha rabbiin isii araarame jannata isii seensisee jedha sila wanni hundisaatu ajrii qabaa yaa ergamaa rabbiidha jedhaniin sahaban nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam jennaan fi kulli doota ilma namaadhaa miti yoo beeylada taateet fuutee qabdeetiin nyaachiftee obaaftamoo itti gabbaatee fuula keessa atarsiidhaati waa harargeedha jetteetiin qabdee daran wallaala akkan hangarre bu'an subhaanallah hawaasni nagaan jiraata eenyu bakka si buufate ufii maqaa arsii balleessita malee ufii maqaa hararge dubbatta malee maaltu si beeka dhalchuu kan keetu gandi kan keetu haadha kan keerra wanni dabreeyyuu maaltu ollaan kan keetu sin beekuutiidhu yoo hannaan si beekan malee yoo abaarsan si beekan malee siyyuu sin beekaniiti eessatti arsiidha eenyutu arsiidhaan haalolii jedhee arsiin si baafate eenyu bakka si buufate gosa keenya nu jala tuqame siin jedhe arsii kamtu harargeen gosa na jala tuqe siin jedhe si dubbate eenyu sitti hima eenyu gumaa naabaa siin jedhe arsiif harargeen wal tuqee beeka takka hawaasa wal keessa jiraatu hawaasa gaafa rakkatu walii birmatu lafa waan biraa dhiisii bar lafa walii kenne nagaa wal keessa jiraatu bar namni lafa bar akka xiqqaatti oromoon ormatti hin dhiisu bar ufii walii kenna malee ufii walii kenna malee oromoon ormatti lafa hin kennu barin du'a malee mee deemiti arsii keessa dhaqi mee eessa dhaqi baale dhaqi mee saannateen dhaqi naannoo eenyu kana saannateen dhaqi mee dirree bal'aasan lafa akkasitti qabadii baasu san bar achi keessatti bar harartu qubataa bar dallomannaa dhaqi harartu qubataa bar naannoo ginni dhaqi harartu qubataa bar sii galaa miti isaa agaarfaa keessa naannoo agaarfaa dhaqi harartu qubataa bar lafa gurguddaa kana guutuu walii qoodeetiin jiraata bar ilu abbaa bood dhaqi bar harar jiraa bar akkasii bar asiillee dhaqi dirra dhawaa dhaqi amma sammuu dabalataanii eenyu kana bakka amma wannaa jedham gabayaa isaatti 24 jedhan sun maqaan isaa eenyu awwadaay dhaqi naggaadeen gurguddaan arsiin achi hin jiru isaa yoom namni hawaasa kamtu wal tuqee beeka takkaa yoom ol nyaatee beeka boo lafa walii kennee walitti heerumsiisee walirraa fuudhee nagaa wajji jiraachaa ture takkaa wal komatee yuun beeku boo hatta biyya alaatitti Minnesota yoo dhayte hawaasa harargeetiif arsiin waluma keessa jiraataa mi takkaa gosa addaanuu wal baasee waliin beekuuti eenyutu sitti mate dhufee eenyutu harargeen arsii tuyxe jedhe eenyu sitti mate eenyutu sitti mate arsiin harargee tuyxe jedhe eenyu sitti mate eenyu sitti matee jennaan ati gumaa baasuuf gammoojjii Saudii keessa teesseeti wal darartan ka isin darartan sanuyyuu ka isin darartan hawaasa bal'inaaf rakkina keessatti waliin beelawee waliin nyaatee waan argatu waliin nyaatee jiraatu waan argate walii qoodee waan dhabe waliin dhabeetiin jiraatu hawaasa akkana jiraatu kanatti dhufteetiin harargeetu arsii tuqe yoom harargee kamtu arsii tuqe arsiitu harargee tuqe kamtu arsii kamtu harargee tuqe durriyyeen ofii wal tuqxee maqaa gosaa balleessite waan dhuunfaa dhabar birriirra wal saamtee dhalaa irratti wal saamteeti dharaa irratti wal loltee dhalaa irratti wal loltee kaatee erga sadii arsiin akkana nagoote harargee akkana nagoote jetti
waan isin dalaydan hin beeknu dalaka kana gammoojjii suudii garaa seensaa kanarratti wanni isin irra wal loltan takka birriidha takka ammoo dhalaadha kanuma wanni isin irra wal loltan kanuma kanarratti wal loltanii kaatanii erga sanii maqaa arsiidhaattan maqaa harargee dhadhaattan ijoollee wallaaltuu waan tokkoon beek nama walitti yaaftanii wal ficcisiiftan miskiina darasiiftan kana kan godhu ammoo warra wannaati eenyu kana warra xiqqoo siidhaa fuuldura jirudha subhaanallah rabbiin isin dhiisaa yoo namni isin dhiisa yoo seenaan isin dhiisaa wallahi isin hin dhiisu abadan seenaan maan kun isin hin dhiisu abadan isin hin dhiisu ummata rukutamaadha warri miskiina dararta guutuun keessa ummata rukutama abaarama kadamni illeen isin abaare karabbilleen isin abaare ummata namummaayuuf keessa fixan mee akka oromoodhaa haa fuuti sila namummaadhaan laalamee yaa jira kee akka oromoodhaa akka gosi tokko gabbaatee wal nyaachisu wal obaasuudhaa haa fuuti mee akkuma namummaatiin laalame nama yoo taate fakkeenyaaf amati tigree wayoo bakka rakkatee jiru isaa dheebotee jiru yoo sitti dhufe tigree wayiidha amaara yoo sitti dhufe ati amaara ati tigree gabbay jettaan isaanii obaaftamu ni nyaachiftamu gabbay itti deemi jettaansa oromoonu gaafa namni sinnaadha jiru sanbar namni tokko namni dheebotee yoo beelawee jiraate hatta beelawee yoo dheebotee jiraate wallahi nama ajjeese yoo taate bar obaasii nyaachisii kee ajjeesiisin jedhanii bar akkasii bar ati ilmaan abbaa tokko ilmaan haadha tokko ka walitti deebitu ka aadaan kan kee wal fakkaatu ka jireenyi kan keetiidha hundi keessan jimma haa taatu harargee haa taatu maqaa lafaattu arsii haa taatu maal haa taatu bar ilmaanuu abbaa tokkooti afaan tokko dubbattanii aadaa tokko qabdanii lafumatu garagara isin godhe malee mammaaksi keessan tokko akkasii bar mammaaksi keessan tokko mammaaksi kamachi jirutu azira beektonni mammaaksi keessan tokko jechuun bar hawaasa keessan tokko eenyu kana beektota keessan tokko jechuudha bar mammaaksi keessan tokko jireenyi keessan tokko rakkinni keessan tokko yoo kun asii dheebote kanatu achi dhaqeetiin jiraata wal keessa jiraata walii kennitan wajjiin rakkattan wajjiin maal jettan yoo arrabsamtan waliin arrabsamtan yoo jajamtan waliin jajamtan hawaasa akkanati isinii uf hin beektan malee dhamaatu ijoollee amma dhamaatu dakkasan jirtu uf hin beekne malee hunda miti hawaasni uf beeka hawaasni uf hin wallaan laakiin ijoollee santu uf hin beekne malee waan uf hin beeknedha malee isin galtee akkasidha yoo uf beektan taate yoo namummaa uf keessaa qabaattan taate hujii fokkataa akkanaa dhiisaatti deema dalagadha akka ijoolleen dalagatu kan baadiyaa keessa deemati dalagadha hiyyummaa keessattu isin baase malee harargeen isin hin baafanne haati kan keetu isin baafanne si abaartis yoo si baaftee jiraatte malee isin galtee haati kan keetu naabee isin hin jenne harargee miti arsiin isin baafanne ollaan kan keetu naabee isin hin jenne eenyuun naalol isin jenne hiyyummaa jalaa dheessitee qamaa cuftee duutee jennaan surree hidhattu dhabdee jennaan kophee godhattu dhabdee jennaan baqattee biyyaa baatee bar hiyyummaa jalaa baati sanitti qabsaa'e yaa gowwaa hiyyummaa jalaa baqattee baati sanitti qabsaa'u kophee ofirraa jijjiir surree san ofirraa jijjiir dafqa ofirraa haqi akka namni itti jiraatu sanitti gattaa'e itti lafa wayii bitatu waa dalagatu namni waa dalagee jiraatu jira kun doolaaraan dalagaa kun riyaalaan dalaga namni waa dalagatee jiraatu jira waa dalagadhuti jiraatu akka namaadhaa ta'e meeti qosi akka namaadhaa ta'e akkasitti jiraadha walin nyaatina biyyeen isin nyaatteeti usuu isin akkanatti wanna jettan takka ammoo yoo as deebineetti ilaallu biyya suudii kana keessatti biyyi suudiidhaa kan akka Itoophiyaa jibbu bar sabni biraadhaa ka jibbamu jiru wanna biyyi biraadhaa ka jibbamu jiru ani Itoophiyaa jennaan bar araba tokko bira dhuftee bar anta mineen siin jedhan anamma yeroo hedduu dhaqunnam anta mineen yoo naan jettu ana Ethioopia wagguan jedhuuni masha Allah tabarakallah si ajjeefte arabni akkasiin jennaan beek masha Allah tabarakallah siin jennaan beeka sagalee qabattee jennaan jechuudha arabni si qeequu barbaadnaan lash si gochuu barbaadnaan aadaa isaaniitti masha Allah tabarakallah siin jedha akkasuma laakiin amma Sumaalee simbira jirtu kadhame Sumaaleen haga Oromoodhaan geessu barsela beekte haga Oromoodhaan geessu barsela osoo wal qabattanis
أنا سومالي جي نمبر ما شاء الله تبارك الله جان سقلوا القباني دبتان بيجنا كيستي أمني همنا بيكمو أمة توبيات جراني بيكا سبب نسامالين إجولة دكا كرجورت إجولة دانغا سعودي رتوانا موجود والله بيجاتوكو مكلاكا بيكنا راجتشونا مكلاكا بيكنا كدانغا إقوال كنا منيتوري ما نانجدي أمة بيلدا كنا أرجم بيكو نانجدي مالي دا جدين جنان انت لتكنا مترباتو وجين ديما نانجدي لسيني قال إليه يا لكن وفما كان كده درجة تنان إيه وفما كي يارجع نانجي كارجع بر دانغا سعودي رتي بيكا ورا دانغا سعودي ده إيه بيكا إنت لتكا نما تربات وجين ده منانجي أنا متاعك كبديت ما جالس وانجر أنك بكرة قوي بيكا وني تلافور دو وشكنا جري خلاص أمة حيوان كان أمة حيوان أما كان نما جاني وجه نما جاني لالو نما دبان أنجري والله حيوان أنجري أنا مو أقدر أندني لك مسلمون يكسر أمتي أكن أرجعتي أقدر تقولالتي ولا جو شبر بعدتي نقولت قبائل غرغرة تجرا سرقلت قبائل غرغرة تجرا جريتي تدبّت شو ربيع لقروا أمو وما وقت شندندو مي نوتي نماكداتي أكملتي نمن أسكرين بر أسود نموما كباتي تقول ستلاف واني ويد أبيونو ستلاف سيجانا لكن نوتي أكاكنا مي وفي والنيان هرال وانا جناتو كوني تيغري أمار أورومو جتة والفتي دا كساني جناتو كون أمو أورومو جولين أورومو فينجتو لي أسيد إبلو جتة والفتي أكاكارا تجريني وجر تجريني نجر مي وانغو تنسنت waan gootamme oromummaa qabaachuun keessan haafu achi haa ta'es oromummaan keessan achi baatees hin qabaatina harar ta'uun keessaniif harar arsi ta'uun keessaniif haa ta'u namummaa qabaadha dura jalqaba namummaa qabaadha nama ta'asin nama ta'ame nama ta'abe nama ta'a yoo nama ta'atan achi boodaan Oromoo taatan, achi boodaan ammoo Itoophiyaa taatan, achi boodaan Muslima taatan, achi boodaan waa hunda taatan. Nama ta'a argama. Wanni guddaan seenirraa barbaachisu makan. Namni nama akka ofiidhaa hin nyaatu. Namni nama beelawee namatti dhufe dheebuun dhoowwatu. Bishaan dhoowwatu. Hin garafu. Isin ban namummaa dhabdanii. Muslima ta'uun haa hafu. Oromoo ta'uun haa hafu. Itoophiyaa ta'uun haa hafu. Sinigaltee nama iyyuu ta'ame arsiillee ta'uun haa hafuuti harargeellee ta'uun haa hafuuti nama ta'a jalqaba nama ta'ame namummaa iyyuu hin qabde namni ufii isaati yoo nama ta'ee jiraate sinigaltee namni yoo nama ta'ee jiraate nama dheebotee namatti dhufe keessummeessa nama beelawee dhufe nama keessummeessa nama wayidhaa wanna jedhe nama ta'a argama isii tan kun ammoo akira irratti wannan dubbachuu barbaadu ijoolleen daka kanatti akkan si wal fixanii abumwaasin deebisaa yaa jamaa ijoolleen daka kanatti akkas wal fixu suni tokkoffaadha ganda kamiyyuu bakka muutu tan akkasi qabaa jabeessaati ganda kamiyyuu bakka muutu arsiin jara ergata hin jirtu arsiin bakka san nuu dhaabbadhu jedheen hin jiru arsiin achitti nuu eegi jedheen hin jiru arsiin biyyaa ergatellee hin jiru kun ijoolleen kun ijoollee kophee bitachuu dadhabdee surree jijjiirachuu dadhabdee nan baqattee biyyaa baate arsiin quban qabu sana akkasi quba qabaadha harargeen illee quban qabu gosti biraallee quban qabdu waan kana gostummaan kamiyyuu quban qabdu ka maqaa arsiidhaa dhaateeti wanna jedhu arsiidhaa miti isin jedhaani jala dhaabbadhaati sinigaltee arsiidhaa miti Oromoollee miti akka dhuunfaatitti walaalolanii kabbadaaf baqqalaa ofiin jedhanii yoo barbaadan Jamaalii fi Ebaluu Kadiir jedhanii walaalolanii dhuunfaadhaan walolaa jedhanii haga dandeessaniin akka maqaa Oromootiin illee maqaa gosaatiin illee akkan dallaalle godha dallaaltota kanniin maqaa Harariin Harargeetiin illee akkan dallaalle maqaa Arsiitiin illee akkan dallaalle maqaa namoota biraate gosa biraatiin illee akkan dallaalle godha
dal tokko isaaniitu wannan jedhaan eenyu kana Abu Maas kota deebi'a akka maqaa kamiinuu akkan dallaale godhaarra dhoowwa isa kana yoo gootan achi boodaan maqaa majaraatiin walaaloodan yoo barbaada maqaa jaraatiin maqaan gosaa immoo kanaa oliidha maqaan Oromoo jedhullee kanaa oliidha hawaasa guddaadha hawaasa beekaadha hawaasa beekaallee keessa jiru rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu hundaan waa uffaqu tara waanu manatti dhagaameef jidduudhaan butameetiin dubbadhe yaa ijoo naarsaniitumaan jennaan dubbadhe jidduudhaan irraa dubbachuullee feene wallahi badan irra dubbachuun feene kanneen akkasuma walaafittu itti madhiisuun wayyaadha jedheetii yaada walfixxeessa walgeessitisaa yookaan asii haraniitiin biyyumma buusanii wassalaam maqama arsii jedhu maqama harargee jedhu qofa irraa mulqaati dhiisa walaafittu yoo barbaadde walaa galaafattu haga barbaadde miskiina jarri darartuu garaanu nyaate malee jaraa miti ka garaanu nyaate وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله